Jirtuu kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduu yeroo kana qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumura oduu keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya oduu waliin anlaaliseessisae. Hojjettoonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa sadarkaa biiroo pirezidaantiitti akkaataa hojii isaaniitiin gabaasa dhiyeessan. Hojjettoonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akkaataa hojii isaaniitiin guyyaa har'aa sadarkaa biiroo pirezidaantiitti gabaasa dhiyeessuun pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Idashuutiin gamaggamaman. Gabaasa hojjettoonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dhiyeessan kan gamaggaman pirezidaantii waldichaa obbo Sanyii Idashuu akka jedhanitti haala gaariirra jiraachuu fi kan galateeffamuu qabanis akka jiran himan. Biraan kan duubatti harkifachuu barbaadan akka hanqina mataa isaaniitti fudhachuun cimuu akka qabanis beeksisan. Dabalataan hojjettoonni waldichaa leenjii fudhachaa turanis leenjicha irraa gama bulchiinsa gaariin hubannoo guddaa arganne jedhan. Hojjetaan kamuu waldichaaf walqixa kan jedhan pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Idashuu hojjetaan hunduu waloodhaan hojjechuu danda'u qabaachuu himan. Waldaalee hojii gamtaatiif leenjiin guddina ogummaa faayinaansii barbaachisaa ta'uu ibsameera. Hojiin dubbisuu fi barreessuu faayinaansii miseensonni akkamitti qabeenya uumuu akka qaban, qusannoo isaanii akkamitti akka guddisan liqii irratti koomishinii waldaa hojii gamtaa Itoophiyaan qophaa'e. Itti aanaan koomishiinar Siishamaa Gabrasillaasee akka jedhanitti bulchiinsa liqaa akkaataa daldala mataa isaanii hundeessuun dandeettii fi beekumsa faayinaansii miseensotaa guddisuuf gahee olaanaa qaba jedhan. Koomishiinarri kun itti dabaluudhaan dandeettii faayinaansii beekumsa faayinaansii adda addaa hubachuu fi bu'a qabeessa ta'een itti fayyadamuu yoo ta'u, kunis bulchiinsa faayinaansii dhuunfaa baajata baasuu fi investimentii kan dabalatu yoo ta'u, kunis qaama haaromsa biyyaalessa keenyaa keessaa tokko ta'uu ibsaniiru. Qaawwa gabaa keessatti uumamu furuuf dhaabbileen misooma mootummaa gahee guddaa qabu jedhan. Naannoo Oromiyaa murtoowwan adda addaa fudhachuun bu'a qabeessummaa dhaabbilee misooma mootummaa dabaluun qaawwa gabaa keessatti uumamu hiikuuf xiyyeeffannaadhaan hojjetaa jira. Baay'inni dhaabbilee misooma mootummaa fi cinaan mootummaa bara 2014tti 25 turan hanga walakkeessa bara 2016tti 55 kan ga'an yoo ta'u, dandeettiin diinagdummaa fi galii maddisiisuu isaanii yeroodhaan gara yerootti dabalaa dhufeera jedhan. Bu'uura imaammataa fi tarsiimoo mootummaatiin hanqina sirna gabaatiin uumamu furuuf gatii tasgabbeessuu fi walumaa galatti qaama horata diinagdee naannichaa ta'uudhaan guddina hawaasa diinagdee keessatti shoora murteessaa taphachaa jira. Dhaabbata misooma mootummaa naannoo Oromiyaa kan ta'e investimentii guruupii Ooppiroodus bu'a qabeessummaa isaa dabaluuf hojjetamaa jira. Dhaabbatichi sochii oomishtummaa cimsuuf kallattii hundaan hojjechaa jiru caalmatti gabbisuuf guyyaa har'aa dhaabbata Itiyoo Injinaringi guruupii waliin waliigaltee mallatteessee jira. Waliigalteen kunis dhaabbilee misooma mootummaa naannoo Oromiyaa damee oomishaa jala jiran deeggarsa meeshaalee jijjiirraa waarshaalee teeknikaa fi teekinooloojii irratti Itiyoo Injinaringi guruupii waliin waltumsuu fi waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteessanii jiru. Hojii gaggeessan olaanaa dhaabbata Itiyoo Injinaringi Ambaasaadar Suleemaan Daddafoo saganticha irratti argamuun haasaa taasisaniin dhaabbilee misoomaa bu'a qabeessa taasisuun misooma biyyaa guddisuuf waloon hojjechuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Dhaabbanni Itiyoo Injinaringi misooma biyyaa karaa guutuu ta'een milkeessuuf dhaabbilee misoomaa waliin hojjechuun jajjabeessuu fi ceesisuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Hojii gaggeessituun olaantuu dhaabbata Ooppiroodus guruupii Injiinar Maartaa Balaay gama isaaniitiin kaayyoon guddina dhaabbilee misooma imaammataa fi tarsiimoo mootummaa hordofuun qaawwa gama gabaatiin jiru furuuf rakkoo gabaa keessatti uumamu hiikuun gabaa tasgabbeessuu fi oomishaalee alaa galan biyya keessatti oomishuun sharafa alaa argamsiisuu irratti xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu ibsanii jiru. Hojiiwwan misoomaa fedhii misoomaa jiraattonni magaalaa Samaraa Loogaa gahuu kan danda'an hojjetamuu qabu jedhan. Magaalaa Samaraa Loogatti yeroodhaan gara yerootti fedhiin misoomaa hawaasni qabu kan guutuu danda'u hojiiwwan misoomaa hojjetamuu akka qaban ministeerri industirii obbo Malaakuu Alleebaal hubachiisan. Gareen deeggarsaa fi hordoffii hooggantoota mootummaa federaalaa obbo Malaakuu Alleebaaniin durfamu magaalaa Samaraa Loogaatti dhaabbilee tajaajilaa fi sochii hojii industiriiwwan magaalichaa keessatti argaman daawwateera. Daawwannaa kanarratti ministeerri industirii obbo Malaakuu Alleebaal akka himanitti walitti dhufeenya dhaabbilee jidduu jiru yoo cimaa dhufe carraa hojii bal'aa uumuu fi galii fooyyee qabu kan irraa walitti qabamu akkasumas carraa misooma magaalaa qabdus kan cimsu ta'a jedhaniiru. Kanaaf magaalichatti hojiiwwan akka gaariitti gama kanaan hojjetaman cimsanii itti fufsiisuu fi hanqinoota jiran immoo furuuf xiyyeeffannoo guddaan hojjetamuu qaba jedhaniiru. Bulchiinsi magaalichaa hunda caalaa haalli nageenya fi tasgabbii ishee kan mirkanaa'e ta'uu himanii kunis akka muuxannoo gaariitti gara kaanitti babal'achuu waan qabuudha jedhaniiru. Inshuraansii fayyaa waliin wal qabatee yeroo gabaabaa keessatti hojii bulchiinsa magaalichaatti hojjetame hojii gaarii ta'uu eeranii fedhii hawaasaa guutuuf dhaabbileen qindoominaan hojjechuu akka qaban hubachiisaniiru.
kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti nu hordofuu keessaniif galatoomaa jechaa qophiilee caffee miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.